Takka nama ajaa'ibsiisu walumaan dhaggeeffannaa isiniin jechuun barbaada. Hagan viidiyoo kana isiniif banutti waan jechuu barbaadu takka jira obboleeyyan tiyya. Mee viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Sanaan booda sarraatinyaa bakkee fidatte sarraatinyaan bakkee kifiliyaan jiru sanaan qassaalaan dudduubbee jira uffata miicciti yaajamaan hundaaf gorsa ta'a bareechaati yoo lubbuu rabbiin baase malee wanti bo'u hin jiru. Anarra waan ga'edha kun. Booddee asumaan sarraatinyaa hindiiti kan taate sin beekuun barreeffama akkuma qalliitti barreeffama eejensii barreessee yoon kan maatii kootii barreessee kennee qaqqabuu hin danda'anu jedhee eejensii barreessee kanaan afaan beeka garuu bakka biraa hojjetee kennee atee sanaan jettee sarraatinyuma akka geejjiitti erginatti dibattee guyyaa 8 jedheen kanatti naa bilbili jennaan fudhattee calaa jetteen harka kala sisiidhuma bira qaqqabuu hin danda'anu isiinis na fudhattee deemtee ijoollee lakkoofsa jedhee tan dhiisee rabbii koo hamma kanaan salaata namboo agara rabbii kootti deebi'ee jechuudha. Halkaniif guyyaa irra waqtii rabbiirra dhaabattee jechuudha. Booddee kanuma namtichi barriyaan koo akka silkii kana haasee afaan arabaatiin haasee malee diqqoo afaan keetiin akka naasumni naan jedhe namtichi dhufee jechuudha abbaa faraasii. Semanan baroodha jedhee hin barriyaan abbaa isaas waan inni naan jedhu kan silkiin kun maanni innaan kaasu na dubbisee afaanan kuwaasee na waamee maqaa kiyya waamee maani rakkoon si mudate naan jedhe jennaan rakkoo nan gaafatini takka lubbuu koo na baraarin jedheen sa'aatii sana caammaa shortaatiin jechuudha inni namtichi shortaadha. Gateettii koo keessa kan irra dhaabatee afaan arabaatiin haaseenaan jedhe. Afaan arabaatiin haaseen waa biraa dhiisii hojiin barbaadu biyya koo qofa na galchin jedheen badiinaa nan jedheen afaanuma kootiin jechuudha afaanuma arabaa jiraatiin. Jarri waa tokko nan goone anatu hojiin barbaane natu badii qaban jedheen isaan ni jedhu kanammoo. Akka inni na sodaachisaa jiru sodaachisaadha namtichi naan jedhe eejensii Itoophiyaati wallaahi. Okay, ayyoo rakkoon qabu dubbachuu dandeessa. Yaa rabbi Situ pilee footoo Ramzii kana bira keessee haasa'uu ni dandeessaa? Hanga haasa'uu jirtu san. Ramziin maal ta'e saahibni keenya maal ta'e? Saahibni keenyaati maal si fakkaate mee guutuu kun yeroo kana labbaa ilaaltu ijjatanan? Wallaahi ani sinuma barbaadu nan gala. Karaa guddaadhaa taa'een karaa jiraadha jennaan na didanii gisee biiroon na geessee jedhu isaa tokko inni madhee koloo riskii natti na ittee qaamni koo na ciccitee dhumee jechuudha yeroo na gaggeessisu kana keessa. Nam tokko waa balleessee fi miti rabbiin harka mujriimaan nu galchin. Kana obboleeyyan koo du'aayii walii godhaa bareechaatii nu warra biyya ormaa jirrus du'aayii nu godhaa. Bareechaa du'aayii nu godhaa siin jedhaa dandeessaa isaan jiru. Afoonaan illaanaa jedhaa rabbiif rasuulii jedhaati. Amma garuu mana bareedduu mana kaarii galeen jira alhamdulillah rabbil aalamiin. Keessa turte irratti namoonni guruppiitiin wal ta'anii du'aayii gochaa fi turan jechuudha. Mucayyoon kun umuriin ishee baay'ee ijoolleedha. Garuu umurii kanatti mana madaamii keessatti qalamtee ajjeefamtee jirti jechuudha. Rabbiin jannatal firdawsiin ishee qananiisu wallahi hedduu wanni nama cabsa. Yeroo tokko obboleettiin keenya kan sagaleen haasofte kuni ishee ta'ullee baattu ishees waan guddootu ishee mudatee ture. Akkasuma guruppii mucayyoon kun keessa turte keessatti hundi isaaniitu rakkoo keessa turan yaadachuudhaan haala kanaan boossee jirti jechuudha. Biyya namaa keessatti namni hin qoramne hin jiru hedduu ulfaataadha. Yaa obboleeyyan kee waan isin hidhamu barbaadu wanni madaamiin nama qaltuuf waan gurguddoo lama jechuudha. Wanti gurguddoon sun tokko yoo mucaan isaanii sirkatti baddalamte miidhamte jechuudha. Akka tasaa ta'uu itti beektee haa ta'u mucaan kuftee haa ta'u
mucaa isaanii miidhamte taanaan tokko lubbuu kee balleessuu jechuudha. Mucaan isaanii lubbuu bannaan lubbuu si balleessane. Tokko kana lammaffaa jaarsa madaamii ilaalte yookiin janajjante taanaan shaadaa malee duutee jechuudha. Waan biraatti akka hin jiru. Wanni isin dhaamuu barbaadu takka yoo jiraate erga biyya baatanii adaraa bilbilatti biiziin ta'ina hojii keessa yaada. Warri ijoolleedhaan ijoollee eegumsaan hedduu qormaata qaba. Lubbuu keessan hambifachuuf maatii keessanitti nagaan galuuf akka maatiin keessan laphee cabanii qara laalaa hin hafneef mucaa jaraa seeraan eegaa isin jechuu barbaada. Inni lammaffaan immoo adaraa jaarsa madaameerraa of eeggannoo guddoo godha. Wallaahi billaahi jechuudha yeroo dhiyeenya takka mucayyoo wayii karaa meseenjerii na bartee turte. Wal dubbisne jaarsa madaamiitiin akka wal jaallachaa jiran akka wajjin ciisaa jiran natti himte jechuudha mucayyoon sun. Gaafa sana nin gadde nan bo'e. Maaliif namni kun akkuma kaayyoo qaba garuu wanni kun utuu isheen hin jaallatee irra gahaa jira jedheetiin mucayyoo sana dhumarra maaltu mudate amma lubbuun jirti moo hin jirtu obsaan caqasaa. Mucayyoon kun dhuftee torbee takka wayii natti haasoftee waan ishee mudachaa jiru haala keessa jiru hundumaa natti haasoftee obboleettii kiyya biyya Beeruutii keessa jirti. Dhaqeetan abdussee dubbise yeroo sana akkasuu tiktookiin fayyadamuun ture. Waggaa 2 duranii taa wanti kun dhaqee abdussee karaa meseenjerii dubbise. Mucayyoon kun Beeruutii keessatti baay'ee miidhamaa jirti. Jaarsi madaameetti taphachaa jira. Aabaatu mana sanaa ijoollee Beeruutii barbaadii fi hin je'en. Ishinaan jedhee lakkoofsa isheefi nama maxxansaa ijoolleen ittiin naqanii fuudhanii jedhe. Dhaqee obboleetti kunoo nama si argeera mana kana keessaa ba'i madaamiin si ajjeefti ba'i hojiinis hin jiraatiniin jedhe. Arrabi kiyya kun ragaa natti baatu guyyaa gaafa dhuma mucayyoon sun maal naan jette ani si'achi jaarsa madaamii kanaan sirriitti wal jaallannee jaalala keessa galeera isarraa fagaachuu tasuma hin danda'u naan jette. Jechan dhabe. Namni kaayyoo qabu namni maatii qabu akkamitti jaarsa madaamii zinaa godha. Isheen ganama manaa baati barsiistuudha naan jette. Inni dookterumaa hojjeta dafee manaan ba'uu jette. Isheen baatennaan gibbii qollofnee qulfii natti kennitee deemti. Ol baqa siree ishee irratti waan barbaanne goone isaa wajjin teenyee akkasitti haala kanaan jiraana naan jette. Galgala faa jette bar. Galgala faa wallaahi rabbiin kee ragaa natti haa ba'u. Kijibota akkamiti kun waan isheen afaan isheen natti himte. Galgala dhufeetu baaree natti kosokkosennaan hin banaafi naan jette. Ishee wajjin hin ciisu dhufee na wajjin ciisa naan jette. Galgalas ganamas anaaf inni akka barbaannetti wajjin jiraannaa inni dooktara qoricha naaf fida naan jette. Yaa obboleetti dhiisitu zinaa gootuu duuta maatiin kee qara laalaafu mucaan sun biyyarraa bahee ji'a 7 naan jette sanureefu biiroollee hin qabu naan jette. Bilbilallee naaf hin eeyyamtu qaallitti namicha dhossee naa bite naan jette. Dhiisi hinduutaa si ajjeefti qaallittiin kun dhiisi bakka garaan koo namicharraa fagaatuu hin danda'u si'achi. Maalidha filannoon ishee du'a jechuudha. Wajjin haasofnee mucayyoo sanam torbee 2 wayii wajjin haasofnee achi buutee ishee abadan hin argine jechuudha. Amma yoo mucayyoo kana ajjeesanii zubaalaatti gatan adaraa jaarsa jaraarraa of eeggadha kaayyoo keessan kaayyoo baataniif beekaa isiniin jechuu barbaada. Tasuma dogoggortanii isin dhiira dhabdanii biyya.